Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a aappii gaarii tokko, aappii bareedduu kan namni haaraa yuutuuba fayyadamu kan Google Chrome ta'ee YouTube Studio ta'ee kan inni geessee irra buusee itti fayyadamu tokkoon isinii qabadhe dhufe. Aappii afaan Ingiliffaa kamiinuu ta'e kan isin fayyadu aappii kanatti osoo fayyadamtanii gaariidha. Jechuun hiikaa Ingiliffaa waan addaa hin baafanneef kanaan sirreeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Viidiyoo kana ilaalaa, like, subscribe, share godhaa isin agarsiisa. Aappiin sun kana tilaalni jedha. Aappiin kuni kanatti rukutattanii amma cufaa jira, nin banaa akkanatti oonii godheen jira banee. Fakkeenyaaf agarsiifna afaan Oromoo kan jiru asirratti ni barreessina. Eegasii as immoo aappii fedhe ta'e asirratti saarchii kanarratti waan fayyadamuu feene marasaayyuu ni barreeffanna. Yoo afaan Oromootti jijjiirrachuu feene kana godhanna. Kana Ingiliffatti yoo deebisuu feene ni deebisnee itti fayyadamnaa jechuudha. Kana Ingiliffatti deebisneerra agarsiifnaa. Fakkeenyaaf faayidaan isaadha kanneen akka Google fa'aa fayyadamuudhaaf Google Chrome fa'aa nu fayyada. Aappii nuti keessa gallee hojjechuudhaaf nu fayyadu. Waliin ilaallaa jechuudha. Aappii kana faayidaa isaadha. Ilaala akka inni afaan Oromootti jijjiiru jechuudha. Fakkiiwwan ajaa'ibsiisoo 8 boolla gurraachaaf kuusaa waan addaa jedha. Asirratti waan feene jechuudha. Waan afaan Ingiliffaadhaan nuu dhufee asirratti gara Oromiffaatti deebisnee dubbisuu dandeenya. Akka fa'aa kun fakkeenyaaf kanarratti illee jechuudha waan fedha jechuudha. Risiilee keessan salphaatti lakkaawii dijitaal tinuu itti fufaa jedha. Zikirii kan lakkaan sanaa jechuudha. Akkasitti itti fayyadamaa. Aappiin kun baay'ee bareedaadha. Hedduu fayyadamnee ani ofii kiyyaa hedduutti fayyadamee hanga dandeenye afaan Ingiliffaa barannutti baay'ee nu fayyada jechuudha. Bakka feetan ta'ee geessee isin agarsiisuu danda'a. Fakkeenyaaf miseejii fa'aa yeroo tokko yuutuubiin fa'aa miseejii asirratti gadhiisu fa'aa dubbifachuu dandeessu jechuudha. Irratti hiika godha. Kunoo akkasitti aappiin sun isii kam yoo jettan aappiin kun isii kana buufadhaadha. Liinkii isaa asuma yuutuubii jalatti ni ka'a. Asirraa buufadhaa itti fayyadamaa. Afaan feetan sirreeffachuudhaaf ni danda'ama. Viidiyoo kana sabiskiraabii, like, share godhaa isiniin jedha.